Sheexaanni gaafa si qoru abbaa manaa kee jala si teessisee dhiira ergasii jaallattee dhiiftee si jaallachiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan naguma baga nagaa taatanii viidiyoo kana sheerii fi linkii gochuudhaan namoota baay'ee biraa akka qaqqabu taasisa. Viidiyoon har'aa kun dhiiras ta'ee shamara isin fayyada dheetiin yaada, keessattuu warri dhiiraas dubartiinis warri bultiitti galtanis ta'ee warri ganaa bultiitti galuudhaaf deemtan. Obboleettiin keenya tokko akkas naan jette, ani yaada tokkoon sitti qooddadha jedhee tan dhufe yoon deebii argadha ta'eef maaloo na jalaa hin dagatin. Ani bara 2010 akka carraa ta'ee mucaa wayitiin wal barree jaalla jedhamu wayii keessa waliin seenne turtii waliin dabarsine keessatti baay'een isa jaalladhan ture. Akkuma ani isa jaalladhu innis na jaallata jedheetuman yaada gaa jette. Eega turtii waggaa 3 boodatti akka carraa waliif hubachuu dadhabuudhaan adda baane. Ani mucichaayyuu maatiin koo isa hin jaallatanu turan. Yeroo hunda isatu natti balleessa, waan ani isa irraa jibbu hunda hin dhiisu ture. Ergan ittiin aaree dhiifama dhufee na gaafata. Haa ta'uyyuu malee utuu akkasii hin jiraannu balleessee dhiifama na gaafata. Dhumarra abdii muradheen nama kanarraa adda bahee jetti. Nama kanarraa adda bahee ciqiciqiidhuma kana keessa waggaa 3 waliin dabarsine irraa adda baheen nama biraatii wajjiniin hariiroo jaalalaa waliin eegallee yeroo gabaabaa keessatti nikaana godhatee gaa'ila wajjiniin raawwannee bultiitti seennee jetti. Erga bultiitti seennee jaalalleen koo lammaffaa kun inni wajjiniin bultii ijaarrate hedduu na jaallata, hedduu na kabaja, bakka guddaa naaf qaba. Maatiin kootis baay'ee isa jaallatu, anis hedduun isa jaalladha. Osoo akkasiin jirru jaalalleen koo duraanii maraatichi sun dhufee maaliif heerumte naan jedhe. Anis miira aariitii fi gaddaatiin erga ati jireenya kee keessaa na baafte maal gochuun qabaree jedhe. Abbaan manaa koo kun amma bitaa isatti galee jira jette haalli keenya kun. Abbaa manaa garraa miikkanaa wallaahi dhugaa rabbiitti dhiira ajaa'ibaati namichi si fuudhee jiru. Yeroo inni naa dawwalu hunda nan dabbaramaa jiran jedhaan natti hin tolu. Abbaan manaa jechuudha natti hin tolu. Zim jedheetu mana cufaa. Mucaa kana nan jaalladhaa. Yoon abbaa manaa kan koo kanarraa hiikamee itti heerume inni sun kabajaa naaf hin qabu, bakka naaf hin qabu. Nan jaalladha, maaliin godhaa? Wanti ana rakkise kun isin hin rakkisinii jette obboleettiin keenya kuni. Obboleettii keenya jalqaba irratti rabbi si haa qajeelchu. Suma rabbi si haa qajeelchuun siin jedha. Sheexaanni gaafa si qoru abbaa manaa kee jala si teessisee dhiira ergasii jaallattee dhiiftee si jaallachiisa. Bultiin qoosaa miti, bultiin akka taphaa miti. Bultii har'aa keessaa yoo baate bor tarii bultii biraatti yoo galte akka har'aasiif ta'uu dhabuu danda'a. Keessaayis ba'uu dandeessa yookaan namni sunis si jibbuu danda'a. Duruu siin jaallatu waan ta'eef. Kanaafuyyuu bultii kee jabeessii qabadhu, abbaa manaa kee tiffadhu. Nama dhufee jireenya kee akkasii gochuudhaaf deemu kun namni kun sheexana ibliisa. Ofirraa fageessii wajjiniin haasayin. Waa yaadannoo ergasii wajjin qabdanu dagadhuuti toobaa gama rabbii deebi'ii. Deebinaan abbaa manaa kee ofii jechisiifadhu. Dudduubba isaatu dhiira biraatii wajjiniin hariiroo akkanaa keessa waliin seenuu keetu kunuyyuu badii guddaadha. Rabbiin biratti illee jaallatamaa miti, akka namaattuu jaallatamaa miti. Kanaaf waan akkanaarraa yoo qusattan gaariidha shamarran keenya hundumti keessanuyyuu. Inni lammaffaani sheexanni akka barbaade si qoruutti jira. Namni ati duraan jaallattee dhiifte sun tokkoffaa kabajaa siif hin qabu, lammaffaa iddoo siif hin qabu, sadaffaa si hin jaallatu, si qofa jaallata. Erga kanaan adda baate immoo kan biraatti bultii wajjin ijaarratte inni kun si jaallata, si kabaja, maatiin keetis ni jaallatu. Maaltu isarraa sitti hir'ate? Kanaaf ati garaan murtii hin qabne diina abbaati jedhanii garaa kee irratti murteeffadhuuti. Tokkoffaa nama duraan wal jaallattanii dhiiftan kana waliin haasa'in, hariiroo isaa addaan kuti. Rabbii kee kadhadhu. Waan badii ergasii wajjin dabarsitan toobadhu, gama rabbii keetii deebi'i.
rabbiin gafuurur rahiimii dhiisaadha. Garuu sababa isa sana abbaa manaa kee kanaa wajjiniin abbaa manaa kee kana jibbitee irraa adda baatee hiikamta taanaan ati barandaatti haftee jirtaa beeki. Borsii gala wantan siin jedhu kun. Ati intala barandaa taateetta gaafa sarraa hiikamte. Inni kun kaleessa gaafa ati hin heerumne siin fuune akka barbaade sii wajjin ta'ee dhiise. Har'a garuu ergati bultiitti galtee jireenya akka ilmoo namaatti jiraachuu eegalte gaafa inni dhufe ammas si jeequudhaaf akka sheexaanaa bultii kee facaasuudhaaf sitti dhufe maaliif heerumta? Maaliif na dhiiftee deemta? Gaafa inni siin jedhu ati immoo ammas jala butamtee wajjin haasa'uun kee kun badii keeti. Kanaafuyyuu dubartoonni hundi keessanuyyuu waan akkanaarraa sirraa warri dhiiraa barumsa isiniif haa ta'u. Dubartii isin dura akka taatee jirtu karaa namni baasirra warri bahaa jirtan keessanis jireenyi kanuma boru. Sinii galee dubartiin waan yeroo tokko dabarsite hin dagattu akka dhiiraatii miti. Dhiirtii waan tokko garaarraa murannaan dhiisuu danda'a. Dubartiin garuu garaa murachuu hin dandeessu. Kaasatan nama ganamaan jaallattee laayivii ganamaa waan argite waliin dabarsite wajjiniin. Kanaafuyyuu haqa keessan barbaadaan isiniin jedha. Obboleettii keenya ati immoo jireenya keenya jeeqini nama sana ofirraa bulookii godhii wajjiniin hin haasa'ini alaaqaa walitti gochuun baay'isuu miti addumaayyuu kutii deebinaan rabbii kee kadhadhu. Abbaan manaa kee kun immoo haqa sirraa qaba. Badii kee hundaayyuu siif obsee akka nama hin beennee ta'ee ofitti si qabee kabajaaf jaalalaan si waliin jiraataara. Nama akkanaa qabaachuun keetu itti boonta malee waan silaa isa kayyanuudhaaf jettuu miti. Namnati immoo ergasii jaallattee dhiifte kun nama bultiidhaaf illee sii ta'u miti. Nama immoo kabajaa sii qabu miti. Nama maatiin kee illee siif jaallatanuu miti. Wanta ati sarraa barbaaddu wanni tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf bultii kee jabeeffadhu. Akka sheexaanii jidduu kee seenee sheexaan akka inni bakkeetti si facaasee bultii kee irraa akka inni adda si hin baafneen siin jedhaa. Qunnaamsa kophee iyyuu lakkoofsa malee hin keeyyatanuu nama kana nama bultii wajjin ijaarrattan kana ilaalladha. Dura ilaalaa nama kana mazzanaa ol baasaa gabbuusaatti nama kana mazzanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan naguma baga jiraattanii viidiyoo kana share gochuudhaan namoota baay'ee bira akka qaqqabu taasisaame. Viidiyoon nama tokko waraabee gadhiisuu achi keessaa argattu yeroo baay'ee wanti isin gaafattan waan wal fakkaataadha. Kanaafuu viidiyoo tokko yeroo argitan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaatii isinillee achi keessaa waan isin fayyadu wayii qaba argachuu dandeessu waan ta'eef. Na akka isin jechuun barbaada obboleettiin keenya tokko waan naan jettee gaafiin sii bubbulee natti fakkaata reefan argee. Obboleessa kiyya ani yeroo baay'een si hordofaa waa baay'ee sirraa baradheen jira. Ulfaadhu galatoom jettee anillee galatoom ulfaadhu siin jechuun barbaada. Inni kan biraa mucaa yani yeroon biyya jiru mucaa baay'ee wal jaallannu tokkotu jira. Anis nan jaalladha akkasuma innis na jaallata jette. Osoo kanaan jirru biyya namaa deemuudhaaf an ka'ee jette. Yeroon biyya namaa deemuudhaaf ka'u nikaan si godhadha naan jedhee jette. Naan lakkee amma nikaa wal godhachuun naaf hin mijatu deemeen achi dalagadhee deebinaan nikaa wal godhannaan jedheette. Innis kanumarraa ka'uudhaan anis nan deemee waliin dalagna malee ati deemnaan an qophaan taawwatachi deemtee naganuu fi naan jennaan callisee jette. Paaspoortii baafachuutti ka'e jette. Yeroo kan koo piroosesiin xumuramee an deemuudhaaf ka'u kan isaa paaspoortiin deebi'ee fi paaspoortii fudhate. Achii booda an dura isaan deemee jette. Ergan deemee ka'e an yaada kiyya jijjiireen jira biyyaa deemaan jiru naan jedhee jette. Naan jedhee san booda maallaqa waan dalagdu narratti ergii jedhee galgalaaf ganama na gaafata. Namni kuni dhugaadhaan na jaallatamoo soba na jaalataa isaa waa hin beeku. Yeroo gariis nagaa wajjin hin dubbannu na arrabsaa na abaaraa bulookii yeroon godhe silkii nama xiqqaa guddaarraa fudhatee karaa adda addaatiin natti dawwala. Yoo ani irraa kaasuu didee jedhe nama natti ergaa rabbiin si qabee jedhee na kadhata. Yeroon immoo irraa kaasee nagaa natti hin dubbatu. Yoo guyyaa tokko nagaa natti dubbate guyyaa tokko dalgaa. Haala kana keessan jira. Maal gochuun qabaa jette. Ani gaafan biyyaa ba'u karooran qaba kaayyoon qabaa jette. Kaayyoon biyyaa ba'eef haati koo kophaasii na guddiftee jette. Kophaasii na guddiftee kophaasii barumsa
akkan baradhu gootee sababa hiyyummaatiif barumsa sana immoo addaan kuteen dhiisee deeme. An haadha koo kana gargaaree waan tokko isiidhaaf gochuun qaba. Haati koo kuni boodarraa dadhabaa deemti waan ta'eef osoo waa tokko isiidhaaf hin goone hin heerumuu jedheen waan tokko haadha kootiif godhee ka'een heeruma jedheen karoora kana qabadheen deema. Inni immoo maallaqa narratti ergi jedhee guyyaa halkan na lolaa. Hamma immoo maallaqa waan tokko sittiin ergu an waan an argadhu haadha kiyyaan hin gargaararaa jedheeni jennaan hamma immoo hinuma galii jedhee halkanii guyyaa na cinqaa jette. Haalli kun hedduu tokko na rakkisee jette. Yoo garii yeroon bulookii godhe karaa biraatiin bahee dhufa. Yoo barbaade na arrabsaa, yoo barbaade na abaaraa, galuu diddinaan jedha. Mee maal gochuun qabaa jetti. Obboleettii keenya tokkoffaa namni kun ijoollummaatitti jiranatti fakkaata malee akka inni godhatu kun akka ijoollee daa'imaati. Malee akka namni guddaan namni aaqila qabu tokko godhatu miti. Bultiin akkanatti ijaaramullee bultii natti hin fakkaatu. Kanaaf ani yeroon waan tokko isinitti himuu kophee iyyuu lakkoofsa malee hin keetanuu nama kana nama bultii wajjin ijaarrattan kana ilaalladha. Dura ilaala nama kana mazzanaa ol baasaa gabbuusaatti nama kana mazzanaa. Malee bultiin adhuma kaatanii fi iddoo itti galtanii bor keessaa boon isin rakkisaa bor immoo akkam taatan. Isinii galee kanaaf obboleettii keenya namni kun tokkoffaa maallaqa naa ergedha. Maallaqa atiin kun kan biyyaa baateef maatii keeti kan si erge. Sanuun immoo liqiidhaan baatee liqii sana ofirraa kaffaltee kaatee deebitee immoo haadha keellee tajaajilaa jirta. Inni immoo maallaqa natti ergedha. Yoo immoo maallaqa ergine kottuu gali jedha. Ati wantoota biyyaa baateef of jijjiiruudha. Haadha kee sitti xaartee si guddiftee sadarkaa kanaan si geessee sababa hiyyummaatiif immoo barumsallee addaan kuttee dhiiftee baate kana haadha kee bira dhaabbachuudha. Haadha kee birallee ammallee dhaabbadhu borillee dhaabbadhu. Mucaan kun garuu an akkan argutti booddeen keessan rakkoodha. Booddeen keessan rakkoodha. Jaalalti akkanaa kuni jaalala natti hin fakkaatu. Maaliif namni osoo si jaallatee qarshii na argisiin hin jedhu. Ergammoo qarshii ati erguu diddee galisiin hin jedhu. Maaliif galisiin jedha? Atiin kun kaleessa maaliif biyyaa baate? Galuudhaan immoo kunoo baatii lamatti galeera kontiraata kiyya xumuree jedhaatta. Ani immoo amma karoora galuun qabu haadha koo kanaaf waa godhu malee jedhaatta. Kanaaf ati waan gootuu hojii keerratti xiyyeeffadhu. Mucaan kunillee yoo dhugumaan kan si jaallatu taa'e takka taa'e tasgabbaa'u sammuu isaatti deebi'u. Namni kun ijoollummaatitti jira. Ijoollummaatitti jira ammallee nama bilchaate miti. Nama bilchaate miti. Namni bilchaate akkanaa miti. Namni bilchaate dubartii hin dhaggeeffata, hin hubataa, hin gorsaa, ofitti qabaa maal jedha akkas jechuudha namni bilchaate. Malee kun yeroo garii si walloltan, yeroo garii si arrabsa, yeroo garii si abaara, yeroo garii daa'imaa fi nama guddaadhaa silkii fuudhee sitti dawwala. Kun ijoollummaatitti jira obboleettii kiyya. Hojii keerratti xiyyeeffadhu, dalagaa kee dalagii, haadha kee gargaarii. Akkuma jettu kana haati kee si malee waan hin qabneef haadha keetii waan tokko godhii ga'iiti. Borii gara gaa'ilaatti illee nama kan ofirraa ilaali, ol baasii gabbuusii ilaaliitti borwa akkasin dararre nama rabbiin siif laaffisee bultiin silaayyuu hireen harka rabbiiti. Namni tokko wajjin haasaa wal jaallata malee walitti heerumuu rabbumaan qofa beeka. Kanaaf yeroo kadhattan keessatti nama ofiif jaallattu yaa rabbi naaf kennedha. Nama jaallattanii duuka fiiddan osoo hin taane rabbiin nama jaallatu siniif haa kennu. Nama isin himee, nama isin hin xaarsine, nama isin hin daarsine rabbi siniif haa kennu isiniin jedhaa. Akkasii obboleettii keenya sirriitti ofirraa ilaalii hojii keerratti xiyyeeffadhu, haadha kee gargaari. Salaamu alaikum.